Tibba kana miidiyaa kanarra jechuudha. Suuraa mucayyoo kanaa akkasuma viidiyoo asiifachi jechuudha. Mucayyoon kun imimmaan ishee dhangalaasee jechuudha. Garuu imimmaan ishee jechuudha baay'ee tokko jechuudha. Maaliif namni haqa isaatiif boo'u akkuma kanatti iyyuu hin beekama. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana geessan. Ano obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture simbirallee haa jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan. Galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa tibba kana jechuudha. Mucayyoo kana bichaa miti kanan argee namoota lama ishee wajjiniin sadaffaadha kan argee jechuudha. Maallaqa na nyaattee maallaqa akkasitti isheen kuni haala hojiitiin kan wal qabateeni na harkaa fuute jetti. Kan biraa immoo akkuma kana maallaqa ishee bira kaawwadheen jetti. Kan mucayyoo kana baay'ee tokko na ajaa'ibe. Mucayyoo ishee amma suuraa ishee irra kaa'ee imimmaan ishee harcaastee akka kanatti boossu jechuudha. Ani wanti isiniin jedhu jechuudha. Maaliif jennaani gisee tokko jechuudha nuti walumaa galatti namni biyya hambaarra jirru kun shamarran jechuudha. Wanti tokko dafee nuun galu. Dafee nuun galu yeroo isiniin jedhu ergaa wanti suni osoo jettanii osoo fi eegeen duubatti nama hafti akkuma jedhu Oromoon jechuudha. Mucayyoon kuni kophaa isheetti jechuudha nama suuqii lama banatee nagadataa turedha jedhanii. Anillee akkasitti badaa beekuun baadhee namoonni baay'ee warri beekan irraa dubbataa jiranii nama xaarratee toon iyyuu jireenya ofii jijjiiruudhaaf kaayyoo itti biyyaa ba'een galmaan gahatee too gara biyya isaa deebi'uuf akkasuma hojii isheetiif tattaafatudha jedhanii yeroo baay'ee sa'aatii dheeraa ishee hojii ishee irratti dabarsiti jedhu. Innaa mucayyoo nama maallaqa ishee irraa fuute kuni fudhattee jalaa badde kuni fira fakkaattee dhuftee natti maxxantee akkasumas mana kiraa qooda baay'ee kaffaltu na biratti dhuftee kifilii tokko siin kenna akkuma amma kun fakkeenyaaf ruumiin kuni ani akkuma ganni ooroo kana fakkaata amma ganni ooroo kifiliidhuma keessa bultu keessatti achumallee illee meeshaas achumatti onlaayiniidhaan kan isheen gurgurtu waan ta'eef isheen kunillee akkas gaaf jettuun kaa beektanii miree nuti dafnee nama amanna. Inni caalaan dhugaan isiniin jedha asirratti maalan dubbachuu barbaada. Namni tokko jechuudha fakkeenyaaf nuti gaafa nama Itoophiyaawii ta'e tokko jechuudha. Namni biyya hambaa kana keessa jiru namni gola namaa jiru jechuudha. Nama Itoophiyaawii tokko ta'e tokko Itoophiyaadha namni koo jedhame akka waan haadhoo keenyatitti akka waan haadhaaf abbaa keenya argineetitti gammachuudha nannee itti maramna. Sanirra dabarree immoo iccitii keenya keessa dabarree zirgif goonee nama sanatti haasa'anna jechuudha. Kanaafi namni sun gaafa dhufee jechuudha biyyatti wajjiniin hin guddanne naannawaa tokkotti hin dhalanne. Akkasumas immoo wajjin hin baranne namni suni miidhuma kanarratti isin arge haa jennu. Wayiidammoo biyyuma jirtan keessatti qaama wal agartan haa jennu. Namni sun gaafa dhufee tooni bakka jira miti jaalala garmalee namni sun maaf dhufee natti argisiise yookaas immoo maaf garmalee natti maxxane. Jettanii keessa maaf shakkii dhaba. Ani amma namni tokko miidiyaa kanarratti isin beeka haa ta'u. Qaamanis as biyya kana keessatti arge haa ta'u. Garmalee namni sun jira miti wanti dubtuu daangaa qaba. Jaalalli garmalee wal faarsuu garmaleenis duubni isaa maal akka qabu akkamitti keessanis shakkine. Nan shakkaani amma akka gama kootti jechuudha. Namni kun maaf nan shakka. Maaliif namni suni ana fayyaduuf dhufe moo namiidhuuf dhufe moo akkasumas immoo faayidaa dhuunfasaa yoo argate narraa garagaree boodanatti garagaree namiidhuuf dhufe waan jedhu tokko. Osoo xirxaaree keessa isheetti qabdi ta'ee mucayyoon kun kana hunda hin nyaatamtu. Sababni isaas gaafa isheen maaf mana kiraa kana widdii kaffaltaa koottuu asumaa ruumii tokko si kennaa wajjiniin na bukkeetti hojjetatta wajjin buna dhugnaa wajjin akkas taanaan itti fakkaate ka maaliif jennaan nuti shamarran dafnee wal amanna. Achirra dabarsinee immoo iccitii keenya iccitii dhuunfaa fi iccitii riyaa ta'eyyuu addan baafannu. Baay'een keenya jechuudha. Kanaafi maalifi nangantu silaa jettee dhaqxee itti maxxanuurra kan dabarte shintibeetiin isaan itti fayyadaman yookaan akka shaawrii itti galan tokko natti fakkaata. Mucayyoo kana qullaa ooshoos dhagna dhiqataa jirtu waraabbattee jechuudha isheen laala.
Viidiyoo ishee waraabde. Maaliif jalqabas mucayyoo sun dhattee kan itti maxxantee faayidaa dhuunfaa isheetiif malee ishee fayyaduufi miti. Isinii galee wanti irratti jalqabas ni dubbadhe sun ammallee isiniif haa galu. Kanaaf gaafa viidiyoo sana of harkatti galfattee kaatu immoo akkamittiin akka maallaqa ishee sana harkaa baastu maaliif nama hojjettu nama cimtu nama maallaqa qabu ta'uu ishee silaa bartee jirti jalqabuma gaafuma dhattee itti maxxantu sana jechuudha. Kanaaf akkamittiin gaafa harkaa baastu dhabdu immoo maallaqa fidiiti. Maaliif biddeen tolchinee tooni inni nama warra nagaduuf hin tarakkamne naan jette. Anis achumaanan ishii bakka hin ta'a jedheetan nu awwaattaa jettee waan isheen natti dubbatteef bakka sirriitti kan kana caalu guddachuu danda'a jedhee yaada namni kamiyyuu jechuudha. Kanaaf ishii jettee amantee birrii sanatti kenniti. Maaliif isheen jalqabas kan nattee kan fira fakkaattee sii du'ee sii cabe kootu as taa'e jetteeni. Amma faayidaa dhuunfaa ishee argattuutti. Amma as deebitee maallaqa kana fudhattee jalaa badde eessatti ishee qabdi. Gaafa isheen immoo si maallaqa gaafachuuf jirtu kun viidiyoo sanaan as firaarraati. Viidiyoo sanaan doorsistii jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya. Ani wanti asirratti isiniin jedhu. Namni tokko eessumatti iyyuu jechuudha. Okaa bakka itti dhalattan wajjin naannawaa tokkotti hin guddanne taanan akkasummootu wajjin hin baranne taanan akkasummootu biyyumatti naannawaa tokkotti waa'ee hojii tokkoonis haa ta'u dursitanii kana dura biyyatti eenyummaa keessan gadi fageenya wal beektan yoo ta'e namummaa sanayyuu hamma hiriyaa amma nama biyya tokko amma nama ollaa wajjin guddateetitti wanti hundumtuu daangaa qabaachuu qaba. Yeroon kana isiniin jedhu namni sun waan isin faarseef namni sun waan bakka sii kufe isinii cabe isiniin jedheef qofa waan maqaa bareechee isin yaameef qofa fira isinitti fakkaatiniiti. Iccitii dhuunfaa keessanii keessummaa keessatti qabadhaa. Iccitiin hiriyaa immoo hin jira. Noormaalii kan ta'e jechuudha. Kan boru gufuu isinitti ta'uu hin dandeenye. Kan boru jireenya keessan kuffisuu hin dandeenye. San sana haasoftanis waliinis taphattan rakkoo tokko hin qabu. Garuu iccitii boru keessa keessan jireenya keessan diiguu danda'u. Boru jireenya keessan kaayyoo keessan karaatti hambisuu danda'u. Tasumayyuu dabarsitanii nama sanaan hin mari'atina nama sanatti illee hin himatina. Dhugaan isiniin jedha. Har'a mucayyoon kun maaliif waan mana namaa dhaqxee waa tokko gootee miti qabeenya namaa fiddee miti nama ajjeestee miti har'a qabeenya isheetitti dafqa isheetitti waan ofii isheetii dhamaatetti har'a deebi'ee waan maaliif harka isheetitu deebi'ee akka wanti isheen namatti gaariidha jettee kenniteetu deebisee akka xalaataatti har'a ishee boochisaa jira. Agartanii? Wanti isheen gaarummaadhaaf hawwite deebi'eetu akka diinatitti har'a mucayyoo kana akkatti dhiiga boochisaa jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya. Ani nama hin jaalatinaa isiniin jechuu koo miti. Nama jaaladhaa. Kan nama jibbu seexana qofa. Namni nama hin jibbu. Garuu jaalalli daangaa qaba. Isinii galee jaalalli daangaa qaba. Akkasumas immootu walitti maxxanuunis illee ta'e waliinis kolfanii taphachuunis ta'e waliinis mari'achuu daangaa qaba wanti hundumtu. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Keessattuu warri biyya hambaa kanarratti keessa dabartanii toodiyyuu uffata jalaa kan qaama keessanitti aanee godhatamu kan wal jijjiirtan hin jirtan of jaja keessa dabartanii jechuudha. Of eeggannoo godhaa. Boru kun akka kanatti isin boochisa. Boru akka kanatti jechuudha gaabbii deebitanii arguu hin dandeenye keessa isin galcha. Kanaaf osoo kuftanii akka kanatti lafatti of hin argin dura of eeggannoo godhaatii. Maaliif boru wanti kun eessatti gufuunatti ta'uu danda'a. Boru eessatti jireenya koona yaalaa golgoleessuu danda'a jedhaatii yaada bal'isaa yaada. Namni sun maaf natti maxxane jedhaa keessan gaafadhaa. Namni sun maaf deebi'ee tooniyyuu ana firoonfachuu barbaade jedhaa keessan gaafadhaa. Isinii galee kanaaf obboleewwan kiyya amma mucayyoon kuni oltee bulte malee imimmaan ishee kuni jechuudha mucayyoo sana nuuf galchu. Tasumayyuu ammallee waan ishee nuuf galchin. Maaliif nama haqa namaa nyaatu nama dafqa namaa nyaatu waaqayyo sana nuuf galchin. Nama yoo maaliif ati dhaqxee hin ga'in waan ati hojjetattis ta'e waan ati dalagattee farka qabduttis akkumatti ilaalee dhiiga isitti gubatu akkanumatti ilaalee tooni isinitti inaafu waaqayyo dhugumatti jechuudha ija isaa haa malleessu. Injiraachisin iyyuu isa nama akka sanii rabbiin injiraachisin. Kanaaf ammas taanaan haqa mucayyoo kanaa waaqayyo hin gatin. Rabbi haa barbaaduuf. Kanaaf obboleewwan kiyya of eeggannoo godhaa. Ani wanti isiniin jedhu isa kana.
Maalifi ofumayyuu ofii keessaniyyuu baay'istanii of hin amaninaa. Guyyaa guyyaatti of shakkiin keessanitti uumamee of sakatta'uu qabdu. Maalan dogoggore? Har'a eenyu wajjinan haasa'e? Eenyu wajjinan jechoota deddeebise? Jedha keessan of sakattaa, ofuma keessanii of madaalaa. Of keessaniyyuu jechuudha. Yeroon kana isinin jedhu namni ofin shakku naan jechuu dandeessan. Ofan shakka maaliif fooni nana jira malee yaadan biyyoota adda addaan jira. Maalifi kanan jiru gola namaa, kanan hojjedhu hojii namaa, kan na yaaman nama tokko lama osoo hin taane nama meeqatama jalaa owwaataa oola, nama meeqatamatu na ergaa oola. Kanaaf akkamitti yaadni koo bakka tokko ta'a? Akkamitti nan dogoggoruu dhiisa? Dogoggoruu hin danda'a. Kanaaf ofii kiyyallee of deebi'ee of sakatta'e of qorachuu qaba. Bara kana keessa nama amanuu bitiiti ofii keessaniyyuu amaninaa of shakkaa. Maaliif shakkiin gaafa keessanitti uumamu maaltu ta'a? Maalan dogoggore jettaniit of gaafachuudha jalqabdu. Eessattaan irra jechoota deddeebise waan jedhu of gaafattu. Wantoota baay'ee keessanii argattanii achi booda dogoggora keessa sana argitu. Achi booda dogoggorri keessa sun bal'atee osoo iddoo fogoo hin ga'in deebistanii tooniyyuu ofuma keessanii of sirreessitu jechuudha. Kanaaf akka sanatti ilaalaa. Akka sanatti of sirreessuuf ilaalaa. Maaliif wanti hundumarrattiyyuu nama ta'ee namni hin dogoggorre hin jiru. Namni kamiyyuu hin dogoggora. Garuu dogoggorri keessa suni battala sanatti isinitti mul'achuu qaba. Fagaatee gaafa kuftanii lamni lafatti isin laale osoo hin taane ofuma keessanii lafa salphaatti lafa dhiyootti dogoggora keessa sanarraa of deebisuu qabdan. Kanaaf obboleewwan kiyya inni nan isiniin jedhu isuma kana viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutu turtii gaariin isiniin jedha. Walumaa galatti Waaqayyo nama karaa isaarra gu Rabbi nu haa taasisu. Micayyoo kana Rabbi dafqa ishee lafatti hin gatini. Waaqayyo dafqa ishee haa barbaaduu fi waanuma hundumarrayyuu jechuudha. Namni sini haa miidhu Waaqayyo godhu sini miidhu yoomiyyuu jechuudha. Namni miidhamaan yoomiyyuu jechuudha Waaqayyo qaba. Inni miidhaan garuu oolee bula malee imimmaan nama sanaa guyyaa tokkottuyyuu nama sanallee biyyee nyaachisaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo waanuma hundarrayyuu imimmaa ishee kana haaquu fi Rabbi dafqa ishee haa deebisuu haa barbaaduu fi turtii gaarii nagaan naaf tura.